artisti Qamar Yusuf keessatti kunoo akkatti biddi guddaan qabatee biddi guddaan magaalaa Shoror keessa jira. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya qabeenyi artisti Qamar Yusuf guyyaa kaleessaa saa sadii fi walakkaa irraa eegalee guututti magaalaa Adaamaa naannawaa magaalaa Adaamaatti kan argamu barbaadaa'u isaa odeeffannoon keenya kan achirraa arganne ni mul'isa. Akkuma viidiyoo keenya irratti argaa jirtan qabeenya artisti Qamar Yusuf kun kan gubateen sababa tokko malee yookiin ammoo eenyutu gube kan hin beekamne yoo ta'u haala itti gubamee fi sababa itti gubaa jirruus ammoo odeeffannoo keenya bal'inaa keessatti kan isinii kaafnu ta'u. Itti aansuun keessumaan waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa golaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jiraachuu isaanii kan himamaa jiru. Tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru keessumaa humna addaa Oromiyaa fi yeroo ammaa kana humna Abiy Ahmad akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu isaati kan dhagamaatiis jiru. Odeeffannoo keenya kabiraatiin humni finxaaliyyaa Amaaraa yeroo ammaa kana uummata nagaa naannawaa Oromiyaa golaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii irra fudhachaa kan jirus yoo ta'u torbee tokko dura keessumaa nama 8 naannawaa Jiddugala Salaalee keessatti kan nama 8 bakka tokkotti wareeguu isaanii ni yaadatama. Nama 8 wareegamanii hafan keessaa namni tokko keessumaa konkolaatee yookiin ammoo karaa qileetti kufuun hallayyaa irraa kufuun lubbuun isaa kan hafe akka odeeffannoo kennetti akkas jedha. Keessan bulchanii halkan nu yaasanii muuluu keenya nu yaasanii makiinaa lamatti nu naqatanii kaan harka duubatti hidhanii anakaatinaa dhanna hidhanii qarree achirraa makiinaa nu oofanii gara Goojjamitti iddoo Alaantee jedhamu qarree Ayyallaa achirra nu dhaabanii kaan nu ciciibsanii xiitiidhaan nu qataqqatuu qabnanan hoggaana biratti nama fixuu qabanani keessaa Ayyallaa of gate kaatinumaan hidhamee tananii achiyaan jalaa baqadhee toggale. Akkuma argaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti keessumaan uummanni keenya kan nagaan yookiin ammoo qotee bulaa namoota nagaa kan ajjeesaa jiru humni fannoo yeroo ammaa kana biyyattii keessatti Abiy Ahmadiin deeggaramuun uummata keenya irratti bobbaafamee uummata keenya sanyii duguggaa kan irratti raawwachaa jiru mul'achuu isaatii fi yookiin ifa galatti uummata keenya kan nagaa qotee buloota irratti tarkaanfii fudhachaa kan jirus yoo ta'u humni fannoo yeroo ammaa kana Abiy Ahmadiin deeggaramuun hidhannoo fi kallattiin leenjii garaagaraa kennuun uummata Oromoo irratti bobbaafamaa jiru irratti uummanni Oromoo balaaleffachuu qaba jechuun gabaasa keenya guutuu gabaasa keenya keessatti kan dhageettan ta'u. Haaluma kanaan yeroo ammaa kanatti keessumaan uummanni Oromoo dammaqinsa golaalee Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfii keessumaan fannoon uummata keenya irratti raawwachaa jiru kana balaaleffachuu qaba sababa amantaatii fi yookiin kallattii uummata Oromoo irratti haalli duulli ammataa taasifamaa jiru kana uummanni Oromoo dammaqinaan akka balaaleffattu jechuun gabaasaalee garaagaraa uummanni keenya dammaqinsa kana akka olii laatuu fi kallattiin uummata Oromoo yookiin ammoo duguggaa sanyii kan irratti raawwachaa jiru humna Abiy Ahmad leenjisuun yeroo ammaa kana fannoo jechuun of waaman jechuun uummanni keenya qeeqa kallattii kanaan ofirraa akka fincilu jechuun gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa kan isinii darbaa jirudha. Gabaasa keenya biraatiin keessumaan yeroo ammaa kana uummanni Oromoo golaalee Oromiyaa keessa jiran hundi dammaqinsan yoon kana balaaleffachuu yoo baate immoo abbootii qabeenyaatii fi akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti uummata nagaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaa Abiy Ahmadiin deeggaramuun lubbuu uummata keenya kan nagaa kan dabarsaa jiru irratti Abiy Ahmaditti gaafatamuu qaba jechuudha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya namni asirratti argaa jirtan kun yeroo ammaa kana nama 18 dheengaddaa keessumaa naannoo Salaalee keessatti ajjeefame keessaa nama hafeedha. Akkuma dhagaa turtanii fi sagalee isaa isin dhageessisaa turre keessatti nama kana wajjin mee turtii gaarii isiniin jenna. Keessumaan iyyuu mee ati maqaa keetii fi akka itti qabamtee fi yookiin ammoo eessatti akkasi qabanii fi maalirraa akka qabamtee asumaanii dhaggeeffattoota keenyaafis gabaasi yookiin dabarsisiin jenna. Mee jalqaba eenyu jedhamtaa akkuma kanaan ammoo maalirratti si qabanii eega si qabanii ammoo eessa si geessanii asumaanii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii fi nuu dabarsisiin jenna. Maqaan koo Burruusee Lammaan jedhama. Burruusee Lammaan jedhama. Gandi kiyyaa iddoo Qacammee magaalaa Qacammee ganda Duwwaa tokkoo jedhama. Achi keessaa hojjetaa ta'ee to'an hojjetachaa ture. Biyya san keessatti tanaa hojjetachaa jiru kana achi keessaa waraana mootummaa wajjin wal qabatanii milishoonni ganda san keessa ati rakkoo qabdaniituma akkamatti wanaa hojjetatu kana dabaddabaa turanii. Ani dabaddabameetuma dararamee achi keessaa fuudhanii humna addaatti na kennanii hidhaa keessatti illee na dararaa turanii. Obseetuman ergasii immoo hidhaadhaa galee nagaa ta'een hojjetadha. Amma lammaffaa na qabanii na qaxaqatanii
ta'uu dinnaan achi keessa silana gamanii jedhee taanii lafa gammoojjitti gadi bu'ee hojjetachuu jammare. Mee erguma isin raftan yookiin ammoo akka ati naa himaa jirtu kanatti sa'aatii meeqatti yeroon isin qaban hoo? Erga isin qabanii hoo maal isiniin jedhani? Erga isin qabanii hoo eessa isin geessanii? Bootaan isin geessan kana hoo isin beektu? Maal balleessitan jedhanii isin fudhanii deemani? Halkan nutti duudanii minishoota gandaa wajjin nutti duudanii dhufanii bakka nu rafnutti namticha nani waja bira bulus nama nagaa qabanii koottaa isin jedhanii nu fuudhanii deemanii aanaa kaambii nu geessan aanaa warra jaarsoo. Aanaa warra jaarsoo nu geessanii achitti kaambitti nu galchanii achuma bullee halkan nuyi achi bulee jiru kana kaatinaadhaan nu hidhanii achi keessa qaba. Mee iddoo sanii mee akkuma manu himaa jirtu kanatti erga si qabanii achi si gaanii yookiin kaatinaadhaan si dhufee galanii maali badiin kee yookiin ati maal balleessitee si qabnee badiin kee maali siin jedhanii waan siin dubbataniif yookiin badiin kee maal akka ta'e waan sitti himan qabanii milishootas haa ta'u kanaanii humna finxaalayyaa amaaraa kunis ammoo waan sitti dubbate qabu hanga sidanii yookiin mana san keessa tursiisanii gaafiin si gaafatan jira wanti sirraa ammoo gaafatan sirraa dhaban hoo maali? Dhufanii ji'a tokko soomannee Abbabaa Shuumii kan jedhamu inni amantii musliimatti guyyaa san soomanni hikkatannee guyyaa san ra'ee barbaaddannee magaalaa ollee ra'ee dhabnee galleetuma boru bitanna magaalaa dhaabaanee boru bitannee teenya malee halkan nutti duudanii dhufanii nu qabu malee nu takkomaa rakkoo hin qabnu karaatti nu hidhanii nu qaxaqqataa ba'anii humaa rakkoo takka hin qabnu maaloo nu silaa homaan balleessine hojjetachaa jirra biyyi nu beekaa nan didaniituma nu oofanii ba'an. Badiin qabu jette yookiin ammoo namoonni si waliin mana san keessatti hidhamaa turtanii nama meeqa ammoo nama hangam ga'u? Kaan immoo ijoollee waggaa 15 waggaa 16 waggaa 14 faatii maanguddoo immoo jaarsotii gurguddaa nama waggaa 70 waggaa 60 waggaa 80 an keessa jiru. Waggaan isaan immoo sin maal taatanii qabamtan jennaan bakka sargiitiifaa bakka bitiskaanaatiifaa nu qabanii waan nu qabaniif hin beeknu nutti duudaniitumaa nu jedhanii nunis akkasumatti manaa nu qaban kaa waan nu godhan hin beeknu malee inneetuma teenya malee akka nu jeesan hin beeknu waa muuluu ifuma fixanii anabichaa keessaa bahe. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kanatti nama 18 keessaa namni kun kan lubbuun achi keessaa guyyaa dheengaddaa salaaletti ajjeefaman yookiin nama jumlaan ajjeefaman keessaa nama lubbuun bahe keessaa isa tokkodha. Akkuma dhagaa jirtanii fi akkuma daawwachaa jirtan kanatti namni kun keessumaanuyyuu lubbuun bahuu isaattis itti aansuun namoota sanniin namoota gurguddaa umriin isaanii gurguddaa fi ijoollee xixiqqoo waggaa 15 jechuun kan ibsaa jiru. Haalli ibsaa akkanatti dhiyaatu. Makiinaa dhaabanii achirraa harcaan hunjanii ajjallaa gubbaa nu dhaabanii nu ciciibsanii dhaadan jirra xiitiidhaan ajjeesuu qabna nan keessaa konkolaaddee ajjallaa of gate. Akkuma argitanii fi akkuma dhagahaa jirtanitti nama lubbuu fi oolfachuuf jecha hallayyatti of gate. Haruma hallayyatti of gate yeroo ammaa kan lubbuun isaa dandamattee jirti. Haa ta'u namni kun miidhamni hamaa fi yookiin miidhamni qaama isaa irratti ga'e hedduu darraa hamaa fi yookiin miidhaa gurguddaan kan irra ga'e mul'ata. Jarri sunniin warri sin qabe afaan maalii dubbatu? Afaan Amaaraa dubbatanii immoo Amaara hin dhageenyu Amaara duwwaa dubbatu isaa warri nu fixe kun. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkuma dhagaa jirtanii fi akkuma argaa jirtanitti namni kun lubbuu ofii oolfachuuf jecha hallayyaa irraa kan qileerraa kufees yoo ta'u haaluma inni qileerraa kufee yeroo ammaa kana qaama isaa irratti miidhaan gurguddaan kan mul'ataa jiru. Haalli keessumaan iyyuu yeroo ammaa kana inni miidhama qaama isaa irratti mul'achaa jiru. Viidiyoo kana irratti akkuma argaa jirtan yookiin qaamni isaa guutuun gurraacha wayii kun rukutamee yookiin kun ammoo uleedhaa fi akkuma kanaan dhagaa qileerraa kokolaateen duddi isaa hundi yeroo ammaa kana viidiyoo ammaa kana argaa jirtanii duddi isaa kan mul'atus miti. Haaluma argaa jirtan kanaatti qaama kana kan tumamee fi yookiin sababa qileerraa gangalatee yookiin qileetti badee jecha yeroo ammaa kana miidhaan hamaan irra ga'e. Lutti isaa yeroo ammaa kana cabaadha miilaanis deemuu hin danda'u. Uummanni Oromoo idil addunyaa jirtanii fi uummanni Oromoo bakka jirtanii uumama nama kennaa fi nama kanaafis akka birmattan jechuun asumaan isinii dabarsuu barbaanna. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabna. Sagantaa keenya kan biraatiin akka walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.